dumanatai naga 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 dumanatai naga 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 dumanatai naga 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 dumanatai Ashama arkafune kabajamtoota daawwattoota seenaa YouTube fayyaa keessanii annagaa koodha kun seenaa YouTube like subscribe gochuu keessan hin dagatina warri immoo maamila kootaatan obboloota kootaatan warri na laala jirta warri na daawwatan hundi keessan guddanaaf galatooma eebbifamaa isiniin jecha har'a waa'ee ganni amma ganni waa'ee xiqqoorraa dubbachuun dhufee maalin irraa dubbadhaa miti ganni koo waaqayyoon bakka deemtutti gara laafetti koo dumbushbushee koo dhugaa waaqa waa'ee ganni dubbachuudhaaf jechiyyuu nama hanqata bara waa'ee ganni dubbachuudhaaf jechiyyuu nama jalaa bada beektanii kanaaf ganni jechuun haadha miskiinotaa haadha hunda keenyaa haadha ijoollee bakka kufanii hol qabdu bakka kufanii sagalee taatuuf bakka rakkoo isaan dhibbuu adagaa keessa jiran haadhotiin biyyaa dhibbuu keessa jiran dhibbuu isaaniitiif sagalee taatuuf ganni kanaaf ganni koo uumaa miti biyyi ormaa bu'aa baay'ee qabdi akkuma hundi keenya keessa jiru akkuma beeknu bu'aa baay'ee hedduu tokko qabdi biyyi lafaa jechuudha keessatti iyyuu biyya ormaa jechuun haadha ormaa jechuun baay'ee tokko inna ganni koo dumbushbushee koo dhugaa waaqayyoo ani yeroo waa'ee ganni yaadu ani eessan jira namni inni kaanoo maal irra taa'eet maal hojjechaa jira kan jedhu natti dhaga'ama waa'ee ishee yoo yaadu jechuudha maaliif jireenya ganniin keessa jiraattee nuuf sagalee ijoollee biyya ormaatiif sagalee ta'aa turte baay'ee tokko nama dinqa baay'ee tokko irraa barumsa guddaa nama barbaachisa irraa barachuu baay'ee tokko jechuudha irraa barannaa maaliif rakkoo cimaa akkasii keessa rakkoo cimaa gaafa wanti kun isheen hin dubbanne dura rakkoo akkanaa keessa jira waan akkanaa keessa jira jettee wanti isheen takka dubbatte hin jiru garuu rakkoo akkasii keessa teesse ofii ishiitiif dhibbuu keessa teesse nama dhibbateef sagalee ta'aa turte kanaaf nama akkanaa kanammoo oromoon otoo kumaatamni oromoon bira dhaabbatee waan ishii rakkatte inni hojjetti namni kun humna qabdi boruree nama taati bakka eenyudhumaa hol ganni jechuun eenyudhumaa hol amma mootummaan biyya bulchuu hin goone ishii lammii ishiitiif goote rakkoo keessa teesse jechuudha kanaaf ganni koo abshir hundaafiyyuu fatanaan biyya lafaa baay'ee guddoo tokko ni darbiti wanti sitti dhaga'amu tokko hin jiru kanaaf ijoolleen immoo biyya ormaa keessa jirtan haala mijataa keessa jirtanii haala mijataa sana itti fayyadamuu dhiistanii waan gaarii otoo hojjechuun sinirra jiru waan badaa hojjettan ganni irra baradha ganni rakkoo keessa teesse sagalee uummata sagalee biyyaa sagalee asii sagalee nama rakkoo keessa jiruuf sagalee ta'aa turte rakkoo keessa otoo ofii beeluftu otoo ofii dheebuttu otoo ofii lafa komfortu otoo ofii niitii arabaa garagalchitu isinii galee kanaaf nuti immoo isin warroonni immoo waan gaarii keessa bakka gaarii jechuun biyyi ormaa bakka gaarii hin qabdu garuu haa ta'uuti bakka ishiin jirtu sanaa ol haala mijataa keessattuu jirtanii waan gaarii kan nu hojjanne meeqaan keenyatu jira har'a meeqaan keenyatu otoo bakka nuuf mijatu bakka namaaf sagalee ta'u bakka warra biyyaatiif bakka rakkataa gargaaruun nurra jirru meeqaan keenyatu waan badaa hojjechaa olaara meeqaan keenyatu asii wal arrabsaa olaara meeqaan keenyatu mataa wal gaggaragalchaa olaara garuu ganni naati miskiinota akkas miti kanaaf uummata koo an ijoollee afaniif ijoollee nuuf shamarraniif barumsa guddaa dhaganni mana barumsa guddaa nuuf taate kanaaf ganni koo abshir homaa miti fatanaan biyya lafaa kana kan caaluyyuu ni dhufa garuu immoo ati nama kaayyoo qabu ati nama darbee rakkoo keessaa nama baasuu danda'u ati nama darbee boru waan guddaan si eeggatudha kanaaf bakka deemtutti waaqayyoon kiyya qulqulleettiin kiyya ati koo dubaruu maaram si fuuldura haa taatu duuba kee bukkee keenya si haa eegdu abshiru wanti hin darbine hin jiru hundi keenya rakkoo dabarsinee jira biyya ormaa keessatti birriis nyaatamnee jira maallaqni keenyas babbadee jira garuu hunda keessaa kan nama dabarsu harka waaqayyooti hunda keessa ni dabarta obboleetti qaalii dumbushbushee kiyya na baay'ee tokko si jaalladha baay'ee tokko si kabajna bakka ati jirtutti waaqayyo si faana haa ta'u biyya keessoo galte biyya Dubaay soo dhufte eessayyuu hoo deemte waaqayyoon dura kee haa bu'u waaqayyoon si faana haa ta'u dumbushbushee haadha barumsaa mana barumsaa guddaa yuunivarsiitii guddaadhaati
keessatti ijoollee biyya ormaa nama biyya ormaa jiruuf mana barumsaa gaachana keenya eeboo keenya ati. Kanaaf waa tokko reesitti dhagaami. Ati nama kumaatama Oromoon kumaatamni meeqa si duuka jira. Wanti si yaaddessu hin jiru. Qaaman si bira jiraachuu baane yaadan si bira jirra. Waan biraati yoo si gargaaru baane jaalalaan si gargaara. Eebban si gargaara. Waaqayyoon siif kadhan. Bakka ati deemtutti waan gaariin akka dammoo ati haadha gaariidha. Obboleetti gaariidha. Waan burgana waan meeqa kana waan meeqa keessa rakkoo nama baasuu dandeessudha. Kanaaf ganni koo omaa miti. Bakka abshir atiyyuu harkan kennine ammas harkan kennin jireenyi bu'aa bayii qabdi waan taateef waan tokko sitti hin dhagaamin isiniin jedha. Warroonni immoo ganni hordoftan ganni jala deemtanii ganni hordoftan ishiirraa barumsa ajaa'ibaa akka barattan abdiin qaba. Barumsa ajaa'ibaa. Kanaaf akka ishii sana ta'uudhaaf yaala. Yoo isiniif danda'ame akka ganni ta'a. Yoo isiniif danda'ame immoo ishiirra barumsa fudhadha. Kanaaf obboloonni keenya akka gannitti biyya ormaa keessa jirtan ijoollee keenyaaf akkuma isheetti sagalee ta'a. Sooshaal miidiyaa fayyadamtan hunda irratti sagalee ta'aa fi waan badaa hin hojjetinaa waan gaarii hojjedhaa. Qumna gara hojjedhaa. Qumna gara yoo hojjettan bakka deemtanitti illee ni jaalatamtu ni kabajamtu. Kanaaf qumna gara haa hojjennu hawwii dhaamsa tiyyadha. Bakka jirtanitti amtoon isin hin argin gaariin isin hin darbin sagalee isinitti baay'isuu oola bulaa diban bye. Ijoo maal godhaa jirtu? Taappi godhaa jirra. Eenyuuf godhaa jirtu? Ganni haadha miskiinaa. Nu warra eessaati? Warra